Hawaasa Oromoo keessatti namni goonni rakkoolee mudatan fuuldura dhaabbatuun ofirraa qolata. Rakkoon kun kan namaa fi bineensaa yoo ta'u, bineensi namaa horii nyaatu kan namni hedduu ofirraa ittisuu sodaatuu fi salphaatti ajjeesuun hin danda'amne kan akka leencaa fi qeerransaa gootaan uggamu. Gama namaatiin diinni qabeenya saamuu, biyya dhaaluu fi lubbuu namaa balleessu yoo jiraate ofirraa qolatu. Sirba Fayyisaan Qondaala ittiin faarseen nam jabaan rakkoo mudatu hallayyaa naqu tooftaa dhalee falaan lammii badhaasu ta'uu dubbateefiira. Inni ulkoon faallaa namaa fi bineensa hamaa sabarraa qolate kanaan Qondaala jedhu barreessaa fi abbaan seeraa obbo Jamaal Huseen. Qondaala jechuun uummanni Oromoo jireenya isaa keessatti wantoota socho'u keessatti diina injifateellee yoo ta'e bineensa gugurdaa yeroo ajjeesellee dirree waraanaa diina wal falmuun deemee injifannoo yoo argate olaantummaa yoo argate achi keessaa namni gahee guddaa qabu gaafa san olaantummaa nama waliin hirmaate keessaa olaanaa galmeesse ebaluun Qondaalaa jedhama. Qondaalli hiika biraatis ni qaba. Namni barate itti gaafatamummaan itti kenname quuqamaa fi aantummaa uummataa tajaajiluu fi sirreeffama dhimma itti kennamee bayuu danda'u Qondaala ni jedhama jedhu. Hayyuu jechuudha. Qondaala jechuun gara biraatiin immoo aduloota jedhamu. Kaabinee qaawwama hojii uummataa hojjechuudhaaf nama ga'umsa qabu. Kallattii kamiiniyyuu nama cimina qabu. Nama barumsa qabu jechuudha. Nama leenjii qabu osoo hin taane nama barumsa qabu. Gara biraatiin akkaataa hojimaata amma ammayyaatiin yeroo laallu iddoo tokko irratti gahee namni tokko qabu waan saniif angeeffamee bakka san irratti ebaluutu waan san qaba yoo jedhame Qondaala akkasii jedhamee yeroon itti ibsamu jira. Fakkeenyaaf iddoolee naamusaa hojii keessatti jiru Qondaala naamusaa, Qondaala akkasii jedhameeti akka fakkeenyummaa gaarii bifa aangoollee of keessaa qabuun waan itti ibsamu akka ta'edha gabaabatti. Qondaala kormaan falanii itti qalan ni geeraranii fi daadhii naqanii gahee isaa geeraranii geerarsiisanii himan. Qondaalli gaafa kaayyoon manaa baheef milkaa'ee injifannoon gale seenaa irratti barreeffamee sabaa fi olloota biratti Qondaala olaanaa ta'uu lallabuun badhaasni garaagaraa ni kennamaafi. Kana malee labanni hojii isaa kanarraa barachuun gootummaa fi abbaa mirgaa ta'aa deema. Qondaalli gaafa injifatee ga'e mootii ta'a. Qondaala guddaa ta'a. Siidhatu dhaabataa fi seenaan isaa hin dubbatama. Seenaan isaa baraa baratti darba. Baraa baraan ijaarama. Irraa baratama. Dhaloota dhufuufis dhaloota darbe irraa wanti barannu keessaa Qondaalli sun maal darbe waan jedhu dhaloonni itti aanu jagnummaa san achirraa fudhataa cimaa deemaa jechaadha. Qondaala mirgaan galuuf ba'ee firaa fi aanteen isaa dhiiraa dhalaa osoo hin jenne gargaarsa taasisuufi. Kanaanis sagaleen geeraruun galaa gootichaa dhiyeessuu meeshaalee waraanaa fi maallaqaanis maddii dhaabbatu. Kan hafe ammoo si wajjin jirra jechuun jajjabeessu. Kunis onnachiiftuu fi galtee ta'uun gooticha daran akka dalagu hamilee itti hora. Deeggarsi duubarraan godhamu waraana tokkoo fi wanni guddaan duubarraa wanna isaaf Qondaala saniif akka galma gahinsa saniif gochi godhamu akka salphaa waan laalamu miti. Fakkeenyaaf amma deeggarsi akka Oromootti namaan horiidhaan nyaata qallaba nyaatamuun waan hundaan dhiiga isaa arjoomuudhaan duubarraa godhamaa kun deeggarsa humna Qondaalichaatiif ta'u wanta san gochuudha jechaadha. Gaafa lola guddaa, gaafa giitee, gaafa gora sabaa Qondaalli fardaa eeboo fi gaachana qabatee bobbaasee marsee diinajjeesee dibatee billiqqee gurra godhatee aadaa keessatti Qondaala ta'uun isaa ibsama. Kanaaf uummata Oromoo biratti sirni kamuu yoo jiraate Qondaala dura hin taasifamu. Keessattuu hawaasa Oromoo keessatti bakka inni taa'ee Qondaalli sun waan san irratti jiru fakkeenyaaf yeroo taa'anii dubbataa jiranitti yeroo geerarsi barbaachisetti yeroo waa'een kabajaa ka'utti isa duran dubbatamu iddoon dursa kennamaa fi wantoonni eebbaa wantoonni kabaja barbaadanii karaa isaatiin akka geggeeffamu fudhatama guddaa kennamee fi haala saniin akka jiru hubannoo muraasaan qabuun jechuudha. Biyya takka keessatti yeroo sarbamni birmadummaa isii irratti aggaammiin uumame lammiin miidhaman qabeenyi barbadaa'ee uummata bifa tokkoon ka'ee galtee ofirraa qolata kun gootummaadha. Gaafa injifatee biyyaa fi mirga ofii kabachiise Qondaala ta'a. Qondaalummaan bakkuma jirrutti hojii keenyaan adda duree ta'uu fi yoo barbaachisee argames deemnee diina keenya qolachuudha.